ufa foollee gayu haga gaaf isaan balbalasan gadhiisanii bayanitti kuni marti maalirraa dhufere jazaa Jawaar godhaa jiru kana nagallakti godhu fatu okay tuffatuun Jawaarin qofa tuffatu miti ilma Oromoo tuffatu maal fidan jechu sigalee kuni marti kanarraa dhufutti jira maal fidanii beeytaa yoo nama tokko maal fida jettee nama tokko yoo gadi mataa keessa unquurte yoo jette jala namni sun lafaasitti ol ka'aa beeki lafaasitti ol ka'a yoo lafaasitti ol ka'e immoo deebiin inni si deebisu it is not going to be pleasant okay and that exactly what is happening biyya keenya sanit and that exactly what is happening in the diaspora we are not sleeping anymore okay wanni isaan godhanii ka wanni Haacaaluu roon isaan keessa wanni Jawaarii keenya fuudhanii isaan hidhanii Baqqala Garbaa ijoollee wanna sabboontota Oromoo kenna wanni isaan godhanii jedhan kunni marti ka akka kiyyaa kanaayyuu lafaa kaase beekuu qaban waa tokko ibidda tokko dhaamsine jedhani ibidda biraa gara biraati ufitti kaasutti jiran kaasanii immoo ibiddi kun deebi'ee hin dhaamu hin rafnu ganama galgalaa fi gidduu waan jiru sanirratti illee dalagutti jira beekuu qaban kana dhaamsuma san dhaamuu barbaada gubaa Jawaar hin bayammoo mana hidhaasanii yoo bayummoo akka Nelson Mandelaatitti baye achirra 4 kiiloo seeda maal jedhe naan jedhe yoo san hin godhin immoo ummanni kunniin the so called biltsiginaa warri amma mootummaa irra jirtan kun keessattuu warri maqaa Oromoo dhayatan kunniin yoo hadda boru osoo hin jedhin Jawaariif ilmaan Oromoo achi keessa kayitanii jettan sammara gadi dhiistanii yoo hin jedhin beekadha yoo mootummaan kun daaquuf deema ummata keenya mootummaan kun jiguuf deema akka bubbeeti dhufee lixuuf deema waliin lixuuf deemtani gaafa san immoo beeka namni Oromoo yeroo lama dhiifama isinii kennuuf hin deemu gaafa amma taree jedhe kana haa ta'uumee homaraayu kun akkama Oromoo akkama Jawaariitii ka amma ummata kanniini interview isaa argitanii jirtan nama meeqatu warra yeroo san nama torturii godhaa turetu silxaana irra ture ammaan kana so samaraayu mucaan kun gadi sabbaree garaa ofii keessa gadi qabatee mee lash jenneetum suutaan ummata kanniillee qarqaaraa deema jazaa kana dhabanii fi garuu again salphatuuf deemtan ummata kana amma yoo mootummaan kun asii citee jedhe bakka galtan hin qabdan biyya san keessatti ummata keenya ija maaliitiin ol jettanii laaluuf deemtan hin dandeettan biyya san keessa jiraachuu atanii biyya biraatti galuuf deemtan Ameerikaa kanallee dhufuu hin dandeettan bakka mara Oromooti ciisa ka gubatee ka isin waa meeqa gootanii jirtanii jiru yoo sin akka nutti hin dhalanne jettanii jettan ammaan kan hadda boru iftaan uduu hin jenne gadhiisa ummata kanniin hin dandeettani gadhiisa namicha kana immoo gadhiisisa yoo nama maraatee jedhe maraataa firatu hidhata jedhanii yoo mammaa kan yoo qalbii dabarsee jedhe hin beeytaniis marti itti haasaya namtichaan gattaa'i jedhaani ummata Oromoo ammaa achi isa dhiisaati isaa luka tokkochaan okkolaa jiru kan dhiisaati warri kanaan dura aangoo irra ture warri waggaa 50 waggaa 100 bulchina jedhee onni ofii kana dhaabee warri jedheeyyuu argitan waan itti ta'ee jedhan wama ummata kanniin tuqetu iyyuu naagaluu dide beeytanii argitan akkamitti deebitanii ummata Oromoo ka ija banatee waan mara argee keessattuu ka bilisummaa test godhee jedhe ilaa ka waan mi'aayuutti nama test godhee jedhe amma achi gadi deebifnee qawween awwaallee bulchina jechuun harama beeka
Kenya